Seetana cabseera waamoyee ka'eera waanjoo seetana cabseera eeyyee ulfina afaan godhaan Kiristoos ka'eera ulfina afaan godhaan Kiristoos ka'eera gammada diinni qaana'eera eeyyee Seetana cabseera waamoyee ka'eera waanjoo seetana cabseera eeyyee ulfina afaan godhaan Kiristoos ka'eera ulfina afaan godhaan Kiristoos ka'eera gammada diinni qaana'eera yaadu eessaa jirta ati injifachuun kee gooftaan kaa'eera fashalee kayyoon kee du'eet du'aa mo'ee awwaalamee nafne ka'umsa isaatiin nutis baraaramne nagasaadha geenye hedduu gammanneerra akka nun sodaannes nus jajjabeesseera diinicha qaana'u nuti gammanneerra ka'umsa Kiristoos nuti argineerra Gamada
gorsa dhiigasaas lolaasee arfii du'aas cabsee bilisaan nu baasee awwaalamee nafnee ka'eera humna isaan nutis dhaabbanneerra faarsaa isaa galataa. Nagaasa dhageenye hedduu gammanneerra akka nun sodaannes nus jajjabeesseera diinicha qaana'u nuti gammanneerra ka'umsa Kiristoos nutis argineerra. Tolvae, Kaira, Jesus.
dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalan. Namoonni sun immoo isa jiraataa maaliif warra du'an keessaa barbaaddu? Innoo asin jiru ka'eera. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 5. Du'aan keessa humna isaa mul'isee awwaala diigee duwwaa taasisee duuti injifatamee Yesuus gooftaani faarfadhaa hundumtuu ilillee guddaani.
garboota miti beenyaan bitamne nutis dhumneerra galata baanne inni asin jiru akkuma jedhe ka'eera koottaa iddoo reeffi isaa kaa'amee ture yoo ilaalaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 6. Ililleen faarsinaan Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa. Ililleen faarsinaan Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa. Ililleen faarsinaan Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa. Abon kabo seni bare badae dandeettiin deenota seen burkutae nama jaa'ibsiisa du'a ka'umsi kee diina qaanessite teesse mirga abbaa kee. Ililleen faarsinaa Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa. Maariyaam Magdalaaween urgooftuu qabatte gara awwaalchaattis ganamaan imalte dhagaan cufaaf tures garagalee bule Gooftaa Yesuusiin hunduu raawwatame. Ililleen faarsinaa Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa. Dinni kan qopheesse kiyyoo du'a keenya duute du'amuu nafe duuti keenya jabaa gitan qabne hunda kan abboomu gabrummaan du'aatis yoomuu nuun hin mormu. Ililleen faarsinaa Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa. Du'aa ka'umsa isaan baay'ee gammanneerra jiruuf jireenyattis abdiidhaan ceneerra gammadaa yaa sabaa gammachuun faarfannaa du'aa ka'umsa isaa addunyaaf lallabnaa. Ililleen faarsinaa Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa. Ililleen faarsinaa Gooftaan du'aa kee arganne fayyinaa.
guyyaa sadi booddee nan kaafama akka inni jedhe yaadanneerra. Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 63.
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለዓለም ዕረፍት። ሲኦል ደሜ አዳሚፍ ሰበሳና ገኛት ዳሜ Bagattiin singee du'aa ka'uu gooftaa yeroo ammaa kana gammachuu namootaa Yesuus ka'eeraa gara Si'ool deemee Addaamiif saba isaa nageenyatti dhaabee Bagattiin singee du'aa ka'uu gooftaa yeroo amma kana gammachuu namootaa Yesuus ka'eeraa gara Si'ool deemee Addaamiif saba isaa nageenyatti dhaabee Bagattiin singee du'aa ka'uu gooftaa yeroo ammaa kana gammachuu namootaa Yesuus ka'eeraa gara Si'ool deemee Addaamiif saba isaa nageenyatti dhaabee Bagattiin singee gooftaa yemmuu bu'u Bagattiin singee seeraa Ariyaamirraa Bagattiin singee Addaamiin ni furee Bagattiin singee gubaa abiddarraa Gooftaan du'aa ka'ee ejjeeteef habaasee gara Si'ool deemee lubbuu hundaa baasee Gooftaan du'aa ka'ee ejjeeteef habaasee gara Si'ool deemee lubbuu hundaa baasee Bagattiin singee du'aa ka'uu gooftaa yeroo ammaa kana gammachuu namootaa Yesuus ka'eeraa gara Si'ool deemee Addaamiif saba isaa nageenyatti dhaabee Bagattiin singee mootiin du'aa ka'ee Bagattiin singee humnaa isa guddaan Bagattiin singee deenni ni qaana'ee Bagattiin singee gooftaan du'aa monaan Nageenyiif jaalallee hundumaaf ta'eera Adaamis gammadee kadhannaaf kaa'eera Nageenyiif jaalallee hundumaaf ta'eera
martinuu bilisummaa arganne dukkanecha keessa ifaatti kan baane gammada martinuu bilisummaa arganne dukkanecha keessa ifaatti kan baane bagattiin sin ga'ee du'aa ka'uu gooftaa yeroo ammaa kana gammachuu namootaa Yesuus ka'eera gara Si'ool deemee Addaamiif saba isaa nageenyatti dhaamee bagattiin sin ga'ee du'aa ka'uu gooftaa yeroo ammaa kana gammachuu namootaa Yesuus ka'eera gara Si'ool deemee Addaamiif saba isaa nageenyatti dhaamee. Isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaadu? Wangeela Luqaas さ
gooftaatiin nuti fayyin arganne dukkana baane garafaat darbine abdiin keenya situu nu fayyise cubbuu baraan darbu nu irraa hambise dhiigaasaan cubbuu nurraa balleesse daabiloos fannoo isaatiin ajjeese Shaddai baraan jiraatanoo du'aa ka'eera onichi karaaniyoo gooftaan jireenya laatu du'a mo'ateera addaan bilisa baasee seexanaa hidheera maaliif barbaaddure warra du'an keessa innoo humna isaatiin du'a barbadeessa maaliif barbaaddure warra du'an keessa innoo humna isaatiin du'a barbadeessa. Gammachuu du'aa ka'uu isaatiin hundeerraa gubachuu nu fayyina taate abbaa hunda keenya cubbuu keenya dhiistee furtee lubbuu keenya dhiigaasaan cubbuu nurraa balleesse daabiloos fannoo isaatiin ajjeese Shaddai baraan jiraatanoo du'aa ka'eera onichi karaaniyoo gooftaan jireenya laatu du'a mo'ateera addaan bilisa baase seexanaa hidheera maaliif barbaaddure warra du'an keessa innoo humna isaatiin du'a barbadeessa maaliif barbaaddure warra du'an keessa innoo humna isaatiin du'a barbadeessa. Yaada diina keenya ogummaan balleesse nageenya nuuf kenne daabiloos qaanesse mootiin du'a ajjeese kan du'aaf hin taane du'aa ka'uu isaatiin si'ool keessaa baane dhiigaasaan cubbuu nurraa balleesse daabiloos fannoo isaatiin ajjeese Shaddai baraan jiraatanoo du'aa ka'eera onichi karaaniyoo gooftaan jireenya laatu du'a mo'ateera addaan bilisa baasee seexanaa hidheera maaliif barbaaddure warra du'an keessa innoo humna isaatiin du'a barbadeessa maaliif barbaaddure warra du'an keessa innoo humna isaatiin du'a barbadeessa gooftaan jireenya laatu